fuunee daawwattootaaf dhaggeeffattoota maatii Yookoo Dooktar akkam jirtu odeeffannoo waa'ee fayyaa keessanii qabannee isiniif dhiyaanneerra kanneen maatii hin ta'in jirtan chaanaalii Yookoo Dooktar subscribe gochuun maatii ta'a akkasumas like gochuun yaada yoo qabaattan komentii irratti nuuf qooda. Gaaffii waa'ee fayyaa qabdan kamiifuu 724 irratti bilbiluun Dooktara keessan mariisisaa. Har'aaf qabannee kan isiniif dhiyaanne dhukkubni sukkaaraa miidhaa inni ija keenya irratti fidu maali? Klinika Speeshalitii Laavistaatti Speeshalitii Jaafreetinaa kan ta'an Dooktar Saadiin Haayiluu Dagaagaa haasofsiisnee turre akkas jedhu. Maqaan koo Dooktar Saadiin Haayiluu jedhama. Speeshalistii ijaadha Garatinaa. Kan inni hojjedhu Laavistaa Speeshalitii Klinikii. Dhibeen sukkaaraa akka nuun beeknu namni keenya sukkaarri naannoo keenya barbaachisaadha garuu gaafa darbaa ta'u yookaan immoo amma barbaachisu wal gaafa ta'u namni keenya baachuu danda'u miidhaa darbii irratti ujummoo dhiigaa irratti naannoo keenya adda irratti fida. Dhibeen sukkaaraa iddoo lamatti yookaan sadiitti qoodamuu danda'a actually. Tokko type 1, type 2 inni jedhamu jira. Moggaa 40tti kan miidhu tokko type 1 inni lammaffaa immoo type 2 kan jedhamu jira. Yookaan insulin dependent kan jedhamu jira. Kan pregnancy irratti kan dhufu yookaan namoota dubartii ulfoofte irratti kan dhufu gestational diabetes kan jedhamu jira. So iddoo sadiitti qooduu dandeenya jeerali. Dhibeen sukkaaraa ija keenya irratti rakkina jalqaba sukkaarri akkuma salansiin jedhee ujummoo dhiigaa irratti rakkina guddaa fida. Ija keenya keessa immoo ujummoonni dhiigaa baay'ee jira. Garuu dabalataan immoo fakkeenyaaf ija keenya keessa koorniyaa kan jedhamu jira, mastaatii ijaa, sabooda leensiin ijaa jira, kan uumamaan jiru jira. Kan biraan immoo vitreous kan jiru jira, retinaan jira, nerviis jira. Okay, kanaafiyyuu dhibeen sukkaaraa formii adda addaadhaanii nervii fakkeenyaaf kan koorniyaa yookaan mastaatii kan ijaa, sabooda immoo moora fiduu danda'a. Moora fiduu danda'a, metabolic cataract jedhama. Koorniyaa irratti immoo nerviisaa nyaachuu danda'a yookaan akka inni madaa gochuu danda'a. Alsarii yookaan immoo madaa fiduu danda'a. Yoo baay'ee irra ture kan achi immoo retinaa irratti immoo ujummoo dhiigaa xixinnoo kaapilarii irratti akka isaanii haphatanii akka isaan cufamanii akka isaanii dhiiganii godha. Bishaan kun immoo kuufamee akka namni tokko sirriitti nagarree godha. Nervii irratti immoo nerviin akka dhiita'uu akka glaukomaanii dafee miidhuu akka addaatu akka agartuunsaa dhaabatu gochuu danda'a. Dhibeen sukkaaraa jaalaali fakkeenyaaf yoo lakkoofsa ilaalle nama tokko irratti ija isaa irratti kan fidu rakkina retinaa yookaan dhiiguu retinaa irratti dhiiguu akka amma harka 90 fiduu danda'a namni tokko gaafa turaa deemu sukkaara gaafa irratti turaa deemu retinaa irratti rakkinni fidu guddaadha yookaan immoo baay'eedha. Almost namni hundumtuu rakkinni waggaa 30 booda dhiigan dhabu. Garuu namooti rakkina cimaa keessa galanii namoota murtaa'e duwwaadha. Parsantii 10 amma 20tti guutanii. So kana baruudhaaf garuu yeroodhaan sirriitti ilaalamuun barbaachisaadha. Fakkeenyaaf yoo hin dhiigatee yerootti waggaa waggaatti yoo beellamatee ji'a ja'afaatti yoo baay'ee immoo garmalee dhiigatee immoo ji'a sarsaritti yoo marfee fa'aa barbaade leezerii fa'aa barbaade immoo ji'a tokko fa'aatti ilaalamanii yeroo yoo ilaalamanii akka rakkina guddaa kana keessa baanitti jira. Kan biraan immoo moora yeroo malee dhufu waggaa 40tti moora qabaachuu dandeessu sukkaara qabaattee maaliif sukkaarri kee ol ka'aa gabbu'atee moora qabaachuu dandeessa. Kanaaf metabolic cataract sana moora sana sirriitti yeroodhaan operation gochuun akka kufunnee akka sirriitti agartuu akka hojii hojjettu gochuu danda'a. Akka hakiimiin sunis keessa retinaa sanaalee yeroodhaan sirriitti akka gargaaru godha. Kanaafiyyuu namni hundumtuu namni sukkaara qabu hundumtuu jisaatu badaa mituunteeni yoo sirriitti ilaalamee akka baduu sana keessaa oolchuu danda'ama yeroodhaan yoo akka yeroo akka hakiimii ijaa dhufanii inni kun sirraa ooluu danda'a jechuudha. Inni guddaa immoo kan jennu yeroo hundumaa sukkaaraa akkasni hin baay'enne akka dhiiga keessa hin baay'enne qoricha sirriitti fudhachuu dhukkuba isaa wajjin wal qabatanii jiru fakkeenyaaf dhukkuba
dhiibbaa dhiigaa dhukkuba kolesteroolii anything kan isaa jalqabatu isa control gochuuni akka dhukkubii jaratti baay'inni akka inni miidhee dhufne gochuu danda'a jechuudha. Dhibeen sukkaaraa kan biraan immoo fakkeenyaaf amma opereeshinii gochuutti geessuu danda'a. Retinaan isaa gaafa irraa buqqaasuu danda'a. Amma gilaakoomaa geessuu danda'a. Amma jaamsuu danda'a. Kanaafiyyuu dhibeen sukkaaraa namooti miidhamanii amma tokko agartuun isaanii amma tokko sirraa'uu danda'a. Duwwaa miti amma tokko waa'ee deemee kennuuf hin danda'ama. Garuu amma sanatuma geeffuun dura prevent gochuun danda'ama jechuudha. Yeroo yaalalamuu barbaachisa. Yeroo hundumaa dafanii lamuu barbaada. Nagaadha jedhamu wayyaa dhukkubsatte jechuurraa dhufanii ilaalamanii nagaa ta'uu isa konfirmii godhuudha. Naa yeroo hundumaa sagantaa qabatanii immoo deddeebi'anii ilaalamuudha. Ijaarratti keessumaa. Egaa maatii Yookoo Dooktar har'aaf qabannee kan isiniif dhiyaannee kana fakkaata ture. Hanga xumuraatti waan nu waliin turtaniif ulfaadhaa. Gaaffii waa'ee fayyaa qabdan kamiifuu 7024 irratti bilbilaa. Dooktaroonni keessan Yookoo isiniin jedhu. Chaanaalii keenyaaf kanneen keessummaa taatan subscribe gochuun maatii Yookoo Dooktar ta'a. Akkasumas like gochuun yaada qabdaniif comment irratti nuuf qoodaa. Odeeffannoo biroon hanga wal arginutti bakka jirtanitti fayyaa ta'a.